Wajirri bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa waldaa dhaabbilee amantaa magaalichaa waliin ta'uun sagantaa duula qulqullinaa fi arjooma dhiigaa gaggeessan. Waajjira nageenya magaalaa Adaamaatti qindeessaan ijaarsaa fi ittisa walitti bu'iinsaa obbo Eliyaas Taaddasaa guyyaan irraa guyyaa seena qabeessaa fi yaadannooti jedhan. Sagantichis waan lamaaf kan qophaa'e akka ta'e himuun innis duula qulqullinaa gaggeessuu fi arjooma dhiigaa akka ta'e himuun namoonni kamiyyuu sammuu gaarii qabaachuun namummaa isa irraa barbaadamu bahuudhaaf nageenyaa fi qulqullina magaalichaa waliin haa eegnu jechuun dhaaman. Arjooma sagantaa guyyaa waliin wal qabate tokkoffaa arjooma dhiigaadha, lammaffaa qulqullina magaalaadha. Waan lama kana keessa sagantaa qabnee baay'ee hojjechaa tureeyyuu waldaa qulqulloota magaalaa Adaamaa amantaa Ortodoksii jalaa kan jiru waliin qindoominaan hojjechaa kan ture ta'uu isaadha. Amma akkuma argaa jirtanii uummanni hunda dhiigaa arjoomaa jira. Dhiigni immoo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa ittisa biyya keenya warri makalaakaa kan jennu aarsaa baay'ee kaffalaa jira. Isaaniif dhiigni hin barbaachisa. Namni dhukkubamee hospitaalaas kan galu jira. Isaanis waan baay'ee barbaachisaa dhiigni. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii waldaan qulqullootaa fi waajjirri nageenyaa waliin ta'uun qulqullina magaalichaa geggeessuun hojiin akkaan jaallatamaadha jedhan. Naannoo barsiisuun waan gaarii dhaalchisuun barbaachisaa akka ta'e himuun kun ammoo akkuma waaqni nu barsiisee qulqullummaa ofirraa eegaluun isa fakkaachuun tokkummaa fi jaalala uumnee dhaloota dhufuuf dabarsuun barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Qulqullina yoo jennu tokkoffaan keessa keenyarraa ka'a. Qulqullinni keessoo baay'ee murteessaadha. Waaqayyo qulqulluudha. Nuti immoo isa hordofna. Ijoollee isaati. Kanaafuu kan nurraa eegamu abbaa fakkaachuu qabna jechuudha. Keessi keenya qulqulluu ta'uu qaba. Yaadi keenya qulqulluu ta'uu qaba. Sanarraa ka'ee immoo naannoo keenya barsiisuu qabna. Namooti naannoo keenya isinirraa nurraa waan gaarii baruu danda'u qabu. Kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti hakiimii waliigalaa fi barsiisaan dhimma fayyaa Dr. Caalaa Tasammaa namni umuriin isaa 18 ol ta'ee fi ulfaatinni qaama isaa kiloogiraama 40 ol ta'e dhiiga arjoomuu akka danda'u ibsuun dhiiga arjoomuun bu'aa hedduu fi fayyummaa ofiifis gaarii ta'uu ibsuun nuti akka ogeessa fayyaatti gorsa yeroodhaa gara yerootti kan kenninudha jedhan. Keessattuu fayyaa keenyaaf dhiigni namaa akka uumamaan nuti kennines kenninuu baannee dhiigni ji'a sadiin akka haarawaatti diigamee hojjetama. Dhiigni yommuu diigamee hojjetamu ofiisaa diigamee yommuu hojjetamu summiin dhiiga san keessaa bahu jira. Summiin sun immoo hidda dhiigaa keenya miidhaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa kan namatti fidan, kaansarii kan namatti fidan, rakkoo onnee ciccimoo kan namatti fidan waan akkanaa kana namarraa ittisa. Dhiiga haala idilee hin kennu yeroo hunda dhiigni fayya qabeessa fi hojii gaarii hojjetu dhiiga keenya keessa nafa keenya keessa akka jiraatu ta'a. Fayyaa gaarii akka qabaannu nama taasisa waan ta'eef dhiiga arjoomuu amaleeffachuu danda'uu qabaannaa. Itti qabaan waldaa qulqulloota wiirtuu Adaamaa obbo Katamaa Gizawu saganticha qopheessuun kanaan duras baratamaa akka ta'e himaniiru. Kana malees hawaasa karaa mana amantaa barsiisaa jiraachuu dubbachuun keessattuu lubbuu lammiilee keenya baraaruudhaaf dhiiga arjoomuun lammii biyyattii cina dhaabbachuun dirqama lammummaa ba'achuuf kan itti hufan ta'uu dubbataniiru. Sagantaa kanarra qopheessuudhaaf kan kakaase bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hojii ta'uudhaan dhiiga keenya yeroo mara ji'a sadiin waajjira irratti kennaa turre. Dhiiga keenya arjooma dhiigaa kana kennuudhaaf yeroo hunda nuti kennaa jirra. Garuu hawaasa keenya barsiisuu qaba. Dhiiga keenya lammii keenyaaf kennuun bu'aa inni qabu hin beekna. Nuufis qoricha. Sagantaa arjooma dhiigaa fi qulqullinaa irratti qooda fudhattoonni akka jedhanitti dhiiga arjoomuun lammiilee keenya cinanii dhaabbanna jechuun dubbatan. Kana malees hawaasummaa fi jaalala kan ibsu ta'uu himuun kunis immoo ofii keenyaaf jenneeti jechuun dubbataniiru. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti manneen barnoota dilbataa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waldaalee afuuraa garaagaraa akkasumas waldaa qulqullootaa wajjin ta'uudhaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa akkasumas immoo damee baankii dhiigaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti wajjin ta'uudhaan guyyaa kana hojii kana hojjetaa jirru. Egaa dhiiga laachuun jalqaba lubbuun lammiilee hedduun sababa dhiiga dhabuutiin kan darbu jira. Kanaafuu kitaaba qulqulluu irrattis akka barsiifata mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoottis dhiiga laachuun dhorkiin qabu. Maaliif dhiiga nuti laannuun namoonni sun hafuu eega danda'anii dhiigni nuti kenninu sun akkuma ogeessi fayyaa garaagaraa dubbatanutti dhiigni nuti laannu dhiiga nurraa hafeedha. Ani dhiiga kennuudhaaf isa jalqabaati. Garuu baay'ee namatti tola jechuun ani lubbuu nama tokko hoon baraare gaariidha, bareeda.